Tolee, kan jirtu paartii itti aanu wal deebinee jirra. Paartiin itti aanu 2.4 mole fraction. At the end of this section, student will be able to define mole fraction. Mole fraction ibsu danda'u qabna jechuudha. Xumuramatti duree kana jalatti. Akkasumas calculate mole fraction of solute in the solvent in a solution. Ammas calculate godhuu danda'u qabna. Mole fraction solute fi solvent solution keessa jiru. A mole fraction of component substance A or XA in solution. Mole fraction component substance tokko ha solution keessa jiru yeroo ni fi mole isaa barbaadnu jechuudha. Kana jechuun defines as the mole of component substance divided by total mole of solution. Kana jechuun mole substance tokko mole solution guutuutiif divide goone hirree argannu jechuudha mole fraction. Solution jechuun ammoo solute plus solvent jechuudha. Yeroo kana mole fraction A substance amma substance lama jira solutionaaf. Substance lama sana ammoo substance mole fraction isaanii barbaadu mole substance tokkootis divide by total solution dha. Hanis divide total solution goone barbaannaafi yeroo kana mole substance tokko barbaadu substance sana XA yoo ta'e mole of substance A totally solution tif irraa mole totally tif mole substance B yoo ta'e mole substance B yeroo total mole of solution daf akkasi barbaannaa jechuudha. Note: usually a solution composed of solute and solvent. Solution kan composed ta'u solute fi solvent irraa. Jajjaboo fi bulbulamaa fi bulbulaa jechuudha. So solute plus solvent equals to 1. Kanaan yoon fi solute qabaanne solvent irraa calculate goonee baasuu dandeenya jechuudha. Therefore, if mole fraction of the solute is 0.25 yoon fi solutein mole fraction isaa duwwaa tuqaa 25 ta'e then mole fraction of solventin -1 goonee argannaa jechuudha. Kan akkamitti argachuu dandeenya? Solute plus solvent equals to 1 jenna. Solute ni qabna jechuudha. Solute ni qabna duwwaa tuqaa 25 plus solvent equals to 1. Yeroo kana isa kana achi dabarsinaa yeroo achi dabarsinu minus ta'a jechuudha. Solvent equals to 1 minus duwwaa tuqaa 25 yeroo ta'u meeqa ta'a? Solventiin duwwaa tuqaa 75 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 75 ta'a jechuudha. In another word, if solute is 25% by mole, yoon fi moleidhaan percentii 25 ta'e solutein solvent yoo 75% ta'a jechuudha. Put another way, mole fraction gives the proportion of solute or solvent particle in solution. Solute solution keessatti solute solvent proportion isaaniitti illee karaa biraan mole fraction kan nuti dandeenya jechuudha. The mole percent is the mole fraction expressed by a percent. Mole percent jechuun mole fraction mole percentidhaan ibsu jechuudha. Mole percentii walqixxee ta'a amount of solute hamma yookaan mole solute hiruu mole yookaan amount solute plus solvent baay'isuu 100% dha jechuudha. Percentii yeroo deebisuu barbaanne. What is mole fraction of iodine in a solution contain 30 gram of iodine in 400 gram of carbon tetrachloride. Mole fraction iodine solution keessa jiru meeqa? Yoon fi giraama 30 iodine qabaanne giraama 400 carbon tetrachloride yoo qabaanne mole fraction iodine meeqa jedhama? Kana irratti jalqaba mole isaanii barbaannaa jechuudha. Mole of iodine equals to mole jechuun mass over molar mass jechuudha. Yeroo kana massiin iodine meeqa nuu kennamee jira. Mass of iodine 30 giraama molar massiin iodine haa tokko 127
Halamaan lamaan baay'ifna. Kudha afur takka afur shan meeqa lamaa fi 254 yeroo 254 giraam per mol. Giraamni giraamaan lama yeroo nufi waliif hirru meeqa ta'a duwwaa tuqaa takka lama mooliidha jechuudha. Duwwaa tuqaa 12 mool ta'a keenyu ayoodiin argannee jirra. Carbon tetrachloride carbon mole of carbon tetrachloride equals to mass number in isaa meeqa 400 nu kennamee jira. 400 giraama over molar mass in isaa immoo carbon 12 giraama per mol chlorine 35 baay'isuu afurii 20 duwwaa goonee lama qabna 12 14 240 giraam per mol 240 fi 12 254 jechuudha. Yeroo 254 giraam per mol giraamaan dhaamsina isa kana yeroo nufi waliif hirru 2.6 giraam argannaa jechuudha. 2.6 giraam yeroo kana iodine mooliin iodineidha walqixanii ta'a. Mole of solute iodine over mole of solute iodine plus mole of carbon tetrachloride yeroo kana keessa kanaa meeqa ani fi iodine duwwaa tuqaa takka lama mol keessa kanaa duwwaa tuqaa takka lama mol iodine ida'u carbon tetrachloride lama tuqaa 6 mol isa kana walitti daballee isa kana yeroo waliif hirru mole of iodine walqixanii ta'a duwwaa tuqaa duwwaa 4 molii ta'a jechuudha. Amma solventii iodine kan arganne solute argannee jira. Iodine solutiin meeqa duwwaa tuqaa duwwaa 4 mol yoo ta'u nuti immoo solute plus solventiin walqixanii ta'a takka yeroo kana solutiichi dabarsinaa solventiin walqixanii ta'a 1 minus solutiin meeqa duwwaa tuqaa duwwaa 4 mol yeroo kana meeqa ta'a walii kaanii fi solventii duwwaa tuqaa 9 mol ta'a jechuudha. Okay. Exercise 2.7 a sample of rubbing alcohol containing 142 gram of isopropyl alcohol is C3H7OH in the 58 gram of water. What are the mole fraction of alcohol in the water? Molar mass alcoholida 60 gram per mol bishaanii 18 gram per mol amma yeroo kana mole fraction alcohol fi water barbaannaa jechuudha. Isaan kana barbaaduudhaaf jalqaba maal qabaachuu qabna? Molii baafachuu qabna jechuudha. Mole of alcohol walqixanii ta'a maasii meeqaan nu kenname 242 giraam over 60 nu kenname jechuudha. Molar maasiin alkoolii 60 giraam per mol yeroo kana giraamaa fi giraama waliin dhaamsinee yeroo nufi waliif hirru 2.36 molii argannaa jechuudha. Ani fi alkoolii waterii immoo waterii mole of water equals to meeqaan nu kenname 58 giraam per molii molar maasiin bishaanii immoo 18 giraam per mol nu kenname jira. Giraama fi giraama waliin dhaamsinaa isa kana yeroo nufi waliif hirru 3.2 mol ta'a jechuudha. 3.2 mol yeroo kana molii isa tokko barbaanna amma jalqaba molii bishaanii barbaannu yeroo bishaanii barbaannu mole of water equals to meeqa bishaanii 3.2 mol over 3.2 mol ida'u kaniif immoo alkoolii meeqa
2.36 yeroo kana isa kana walitti daanu meeqa ta'a? walitti ta'a 3.2 mool over 5.56 mool. yeroo kana waliif hir'uummoo meeqa ta'a? 2.58 mool ta'a jechuudha. amma yeroo kana solute harkanne solventu barbaannaa jechuudha. kami barbaannaa? meeqa solute plus solvent equals to 1 jen. yeroo kana meeqa harkanne kana 2.58 mool plus solvent equals to 1. isa kana achi dabarsinaa minus ta'a solvent yookaan ammoo alkoolii attana sitti alkoolii attana formulaa isiniif fiduufi malee alkooliidha jechuudha sitti. kanallee watariidha. kunillee watarii 2.58 mool plus alkool jettaniin isin equals to 1. yeroo itti dabru minus ta'a jechuudha. minus 2.58. yeroo kana deebisaan meeqa ta'a? kanii fi alkoolii walqixanii ta'a 2.42 ta'a jechuudha. kana akkannee jirraa jechuudha. inni lammataa immoo maal jedha? in a solution composed of ABC amma substance A jaamu B jaamu C jaamu qabna. if we have 1 mole of A mole takka qaba, 1 mole of B mole takka qaba billeen, then 2 mole of C ammoo mole lama qaba. find the mole of fraction of each of them. tokko isaanii mole isaanii barbaadi jechuun asirratti. yeroo kana mole isaanii tokko yeroo barbaannu jalqaba ka'eedhaa barbaannu. mole of A walqixanii ta'a mole isaa meeqa? 1 mole. ammoo B dha asitti mole A jalatti solution jechuun walitti daama isaan hundaati. yeroo kana A plus jalqaba bakkitti dalagamu mole of N walqixanii ta'a mole of A over mole of A plus mole of B plus mole of C. formulaa isinii baasuufin irra deebi'ee jechuudha. formulaan kana yeroo kana mole of N walqixanii ta'a 1 mole, mole of A 1 mole, mole of B 1 mole, mole of C 2 mole. yeroo kana 1 over 4 ta'a yeroo walitti dabalu kun 1 over 4 walqixanii ta'a 0.25 ta'a jechuudha mole. amma mooliin A walqixanii ta'a 0.25 ta'e jechuun mooliin A fi mooliin B mool waan walqixaa jechuudha 0.25 dha jechuudha billeen. mole of B walqixanii ta'a 0.25 dha jechuudha A fi billeen. mole of C barbaaduuf ammoo mole of A plus mole of B plus mole of C equals to 1 jin. yeroo kana mooliin A meeqa? 2.25 plus mooliin B 2.25 ammattuu plus mole of C walqixanii ta'a 1. isaan lamaan kana yeroo walitti deebisnee meeqa ta'a? 2.5 ta'a. mole of C bal'isee hin garsaa 2.5 mole plus mole of C equals to 1. yeroo kanatti dabarsinaa mole of C walqixanii ta'a 1 minus inni kun yeroo itti dabru 2.5 mole. yeroo kana mole of C walqixanii ta'a 2.5 mole ta'a jechuudha. isaan hunda harkannee jirra. mole of N 2.25 mole of B 2.25 mole of B mole of C ammoo 2.5 akkasitti harkannaa jechuudha isaan kana. molarity
molarity 2.4 molarity. At the end of this section, student will be able to define molarity. Molarity ibsuu danda'uu qabda. Prepare molar solution of different substance. Substance garaagararraa molar solution qopheessuu danda'uu qabda. Calculate molarity of solution from given information. Information seeqan namirraa molarity calculate godhuu danda'uu qabda. Eeganiif mata duree kana fidnee booda. The most common unit of concentration is molarity. Most common unit in concentration is molarity. Unit in concentration is molarity, which is also most useful for calculation in involving the stoichiometry of reaction in solution. Stoichiometry reaction solution keessatti calculation godhuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuun molarity. Definition: the molarity of a solution is number of mole of solute present in exact 1 liter of solution. Molarity jechuun moolii solutiin tokko solutiona volume litera takka keessatti moolii solutii tokko hangam takka argama waan jechuudha. Mooliin solutii argamu jechuun moolii solutii argamu 1 liter of solution keessatti. Molarity ammoo number of mole over volume in liter. Molarity walqixanii ta'a mole over volume in liter jechuudha haruma gabaabatti. Number of mole of solute. Given mass of solute or mass of solute dissolved, molar mass of solute. Mole jechuun immoo maasii seeqanname yookaan maasii solution keessatti dissolve ta'e yeroo molar mass of solute jechuudha. Unit of molarity are therefore mole per liter. Mole per liter jechuudha. Unit molarity. Abbreviation salamu mmidha. Molarity has two drawbacks that affect its use in process works. Molarity effect lama qaba. Dhiibbaa lama qaba jechuudha. Effect of temperature and effect of mixing. Effect of temperature dhiibbaa temperature jechuun liquid expands when heated. Liquidin ni bal'ata yeroo fi ho'ee jechuudha. So a unit volume of hot solution contain less unit than the cold solution. Volume takka hot khatee solutionin maal qaba gaxaanaa qaba solutii cold solution irra. Thus molarity is different. Molarity yeroo kana maal ta'a ni irrata jechuudha. As keessatti liquid solventi tu maal ta'a liquidi tu bal'ata jechuudha. Dhangala'aa liquidi solventi kanaatu maal ta'a expand ta'a. Solutiin garuu immoo hin irratu jechuudha. Yeroo kana volume takka maal ta'a volume irra xiqqaataa jechuudha. Yeroo solventi irra cold yeroon fi hot goone jechuudha. Effect of mixing jechuun because of solvent reaction that are difficult to predict. Predict godhuun ulfaataa jechuudha. Solvent interaction yeroon isaan walitti dabalu. Volume may not be added. Walitti hin dabalamu jechuudha. Yeroo inni fi walitti dabalame immoo hisaaba sirrii isaan hin dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf adding 5 ml of one solution to 500 ml of another may not give 1000 ml of final solution. Kana jechuun solutii fi solventii yeroo fi walitti dabalee isa sirrii san herrega sirrii san nuun kennuu jechuudha. Sababa solutii fi solventii irra dhaabbachuudhaan. Kana jechuun amma solutionii tokko 500 ml yoo ta'e solutionii kabiraa ammallee 500 ml yeroo fi walitti dabalee silaa meeqa ta'uu qaba 1000 ml ta'uu qaba. Garuu immoo akkas hin argannu jechuudha. Lama walitti dabaluun dhiibbaa inni qabu molarity keessatti ni agarra jechuudha. What is molar concentration of solution containing 16 gram of methanol in 200 ml of solution? Methanoli molar isa barbaanna jechuudha. Methanoli 16 gram nuu kenname. Solution isa keessatti immoo
solution dhibba lama millilitira keessatti yeroo kana molarity wal qixa ni ta'a molar concentration mole over volume jechuudha. Volume in liter. Moliin ammoo mole jechuun mass over given mass over molar mass. Given mass in 16 gram over molarin ammoo 12 carbon hydrogen 3 oxygen 16 hydrogen takka jechuudha. Yeroo kana 15 32 jechuudha waliigala 32 gram per mole. Isa kana yeroo nuti wali firru duwwaa tuqaa 5 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 ta'a. Eenyu mooliin moolii wal qixa isaa duwwaa tuqaa 5 mool liitirri wal qixa ni ta'a. Amma miilliitara dhibba lama millilitira jechuun kumaaf irree meeqa ta'a duwwaa tuqaa takka lama sadii duwwaa tuqaa 2 liitira jechuudha. Isa kanaaf irraa jechuudha duwwaa tuqaa 2 liitira kanaaf duwwaa tuqaa 2 liitira yeroo nuti walii firru meeqa ta'a wal qixa ni ta'a 2 tuqaa 5 moolaarii taachuu. Amma moolaarii jechuun wal qixa ni ta'a mool over volume jennee turre. Moolii immoo haa barbaannee harkanne sanii malee kun daleenya harkanne kanaa miti jechuudha soorii. Amma mooliin keenya duwwaa tuqaa 5 harkanne volumiin keenya immoo duwwaa tuqaa 2 liitira harkanne yeroo kana hirree 2 tuqaa 5 moolaarii harkanne malee akkasumatti jechuun deebisaan kana ta'a jechuudha. Okay, Hambra, calculate number of mole of sodium hydroxide needed to make 2.5 liter of 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate good again moli sodium hydroxide. Hambra badam gurudaf litera 2 tuqaa 5 keessatti duwwaa tuqaa takka mole of sodium hydroxide kan jiru. Kana jechuun molar is equals to mole over volume. Yeroo kana molii barbaanna cross yeroo goonu mole is equals to molar times volume. Moliin meeqa duwwaa tuqaa takka baay'isu moliidha kun molaridha baay'isu 2 tuqaa 5 of liitiridha volume isaan kana yeroo nuti waliin baay'ifnu duwwaa tuqaa 2.5 molii akkana jechuudha. Calculate exercise 2.8. Question number 1. 5.8 gram of sodium chloride is dissolved in water to make 250 milliliter of solution. Sodium chloride grama 5.85 dissolve gonna watery milliliter diploma keessatti. Assume the density of solution 1. Density 1 yote calculate molarity of solution calculate gotaa jechuudha. Molarity calculate godhuudhaaf molarity is equals to mole over volume. Yeroo kana molii barbaannaa jechuudha. Mole is equals to mole of moliin sodium chloride wal qixa ni ta'a mass over given mass over molar mass then given mass in 5 tuqaa 85 gram per molar mass iyo molar mass sodium 23 chlorine 35 yeroo kana 58 gram per mole. Yeroo isaan kana walii firru meeqa kanaa duwwaa tuqaa takka harkannaa jechuudha. Wal qixa ni ta'a duwwaa tuqaa takka ta'a jechuun mool duwwaa tuqaa takka mool. Amma yeroo kana molar mass is equals to moliin duwwaa tuqaa takka mool volumiin kun ammoo inni kun millilitira 250 gisee liitira deebisnu kumaaf irraa
duwwaa tuqaa 25 leetira ta'a jechuudha. Yeroo kana isa kana waliif hir'uu meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 4 moolaarii ta'a jechuudha. Moolaariin duwwaa tuqaa 4 arganne jechuudha. Biin the mass percentage of solute. Mass percentage solute barbaanna jechuudha. Mass percentage of solute jechuun mass percentage jechuun mass of solute over mass of solution times 100 jechuudha. Percentage 100%. Yeroo kana mass of solute. Mass of soluting meeqa? Mass of soluting isa kana 5.85 giraama. Mass of solution yoo mass of solution immoo barbaaduudhaaf maal goona? Densitiin wal qixa ni ta'a mass over volume. Yeroo kana maasii barbaannaa criss yeroo goonu mass equals to density times volume. Densitiin keenya meeqa? 1 gram per mole. Volume keenya immoo 250 milliliter. Yeroo waliin baay'ifni meeqa ta'a? 250 ta'a jechuudha. 250 maasii ta'a jechuudha. Mooliin dama 250 giraama ta'a. 250 giraama. Keenyu mass of solution 250 giraama jechuudha. Yeroo kana baay'isuu 100%. Giraamaaf giraamni waliin dhama. Isa kana yeroonii fi waliif hir'uu meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 2 3 4 baay'isuu 100%. Yeroonii fi baay'ifnu meeqa ta'a? 2.34%. Mass percentiin 2.34% ta'a jechuudha. Question number 2. How would 250 milliliter of 0.15 molar potassium nitrate solution be prepared? Akkamitti 250 milliliter of 0.15 molarii potassium nitrate akkamitti qopheessinaa jechuudha. Kana jechuun prepared solution from solid solute irraa jalqaba volume fi moolarii waliin baay'ifnaa jechuudha. Kana jechuun mass of potassium nitrate wal qixa ni ta'a mol baay'isuu moolaarii jechuudha. Yeroo kana jalqaba maal barbaanna? Moolii barbaannaa jechuudha. Moolii argachuudhaaf molar is equals to mole over volume. Criss yeroo goonu mooliin is equals to molar times volume. Yeroo kana mooliin keenya 15 duwwaa tuqaa 15 milliliter m times volume 250. Yeroonii fi waliin baay'ifne moolariin duwwaa tuqaa 15 molar baay'isuu volume keenya immoo gara leetira yeroo deebisnu duwwaa tuqaa 25. Isaan kana yeroonii fi waliin baay'ifnu duwwaa tuqaa 38 moolii argannaa jechuudha. Moolii arganna. Yeroo moolii isa kana arganne maasii barbaannaa jechuudha. Maasiin is equals to mole times molar. Mooliin keenya duwwaa tuqaa 38 baay'isuu moolariin duwwaa tuqaa 15. Duwwaa tuqaa 15 osoo hin ta'in moolaariidha jechuudha. Moolaariin pootaasheemii idoo naayitireetii idoo oksijiinii sadii yeroonii fi walitti ta'an meeqa ta'a? 100 tuqaa takka giraam per mool ta'a. Isa kana immoo yeroonii fi waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 33 tuqaa 8 giraama ta'a jechuudha. Amma maasii arganne. Maasiin is equals to 3 tuqaa 8 giraama. Maasii arganne kanaan maal godhuu dandeenya? Meejir godhuu dandeenya jechuudha. Pootaashiyeem kilooraayidii hangam takka akka jiru. Amma
maaltu jira? Flask solution jira. Flask solution kana keessa bishaan muraasa daballa. Eega bishaan muraasa daballee fuunee maasii potassium chloride maasii 3.8 kana itti daballa. 3.8 giraama itti daballaa jechuudha. San booda maal goonaa? Sheek goona ni raasnaa jechuudha. Sheek goonee eeganiif sheek sirri goone boodara bishaan hanganii fi miilileetira 250 gootti itti daballaa jechuudha. As keessatti yeroo kana maal qopheessinaa jechuudha? 250 duwwaa tuqaa 15 moolaarii maskatee moolaarii ni qopheessinaa jechuudha. Qopheessuu dandeenya akkatti. Question number 3. A solution of hydrochloric acid contain 36% of hydrochloric by percent. Percentiidhaan 36 nu kennamee jiru. Hydrochloric acid calculate goona mole fraction of hydrochloric acid in solution. Percentiin kan nu kenname kana maal goonee keessaa baafnaa? Percentii 36 by maasiidhaan kan nu kenname kanarraa molar maasii calculate goonaa jechuudha. Isa kana immoo calculate godhuudhaaf kana jechuun jalqaba 36% hydrochloric wal qixanii ta'a mass of solute over mass of solution times 100 jetaan. Amma yeroo kana maal goonaa? Jalqaba irratti let mass of solution is 100. Let mass of solutioniin 100 giraamaa jennu. 100 giraamaa jennu. Yeroo kana mass solute irraa mass solvent yeroonii fi qannaste solventiin keenya meeqa ta'a? Solventiin is equals to 100 giraama hir'isuu 36. Yeroo raashinii meeqaatu nu hafaa? 64 jechuudha. Solventiin keenya 64 giraama. 64 giraamaa jechuudha. 36% is equals to mass of solute over mass of solution times 100%. Amma mass of solutiin keenya meeqa? 36 giraama. Mass of solventiin ammoo meeqannee? Mass of solventii wal qixanii ta'a 64. Yeroo kana moolii haa barbaannu. Mole of hydrochloric acid haa barbaannu. Moolii isaa barbaaduudhaaf maasii nu kenname 36 giraama yeroo 36.5 molar maasiidha jechuudha giraam per mol. Yeroo kana isa kana waliif irra giraamni giraamaan dhaama. Yeroo kana meeqa argannaa? Duwwaa tuqaa 9. Kana jechuun yeroo nuuf seessinu 1 mol jennaan. 1 mol jennaan. Ka bishaanii moolii watarii barbaaduudhaaf maasii isaa meeqa qabnaa? 64 giraama. Solventii watariidha jechuudha. Yeroo kana ka bishaanii immoo 18 giraam per mol. Bootaan nuuf fuutu 18 giraam per molidha. Isa kana immoo yeroo nuuf waliif irra meeqa ta'a? 3.6 giraam per molii ta'a jechuudha. Ni bal'ifannaa amma. Hydrochloriciin meeqa arganne? Hydrochloric acid 1 molii arganne. Bishaan ammoo meeqa arganne? 3.6 molii arganne. Amma yeroo kana eenyu barbaanna? Kanii fi bishaanii haa barbaannu. Molii bishaanii haa barbaannu. Molar fractionii bishaanii barbaannaa jechuudha. Wal qixanii ta'a. Ka bishaanii meeqa? 3.6 mol over 3.6 mol idahuu 1 mol. Yeroo kana wal qixanii ta'a 3.6 moliidhaan 3.6 hiruu 4.6 moliidha. Yeroo nuuf waliif irra meeqa ta'a? Isa kana yeroo waliif irra duwwaa tuqaa 7. Ka bishaanii duwwaa moliin bishaanii duwwaa tuqaa 7 moliidha.
mooliin bishaanii duwwaa tuqaa torba saddeeti. Amma solute plus solvent is equals to 1 jennee bishaan itti dabarsinaa jechuudha. Kana jechuun bishaan jechuun duwwaa tuqaa 78 ida'u hydrochloric acid is equals to 1. Gisichi dabarsinee duwwaa tuqaa 78 gisiin fi irraa hir'isnee meeqa ta'uufaa duwwaa tuqaa 2 jechuuf hafaa jechuudha. Mooliin hydrochloric acid wal qixanii ta'a duwwaa tuqaa 2 jechuudha. To molality 2.4.4 molality. At the end of this section, student will be able to define molality. Molality student of them prepare molal solution of different substance. Substance garagara solution molality comparison dokumna. Calculate molality of a solution from given information. Calculate information no namera molality calculate good dokumna. Molality does not contain volume in ratio. Ratio dan molality volume kabochu ratio dan. It is the number of mole of solute dissolved in a given mass of solvent. Hanetun moli solute dissolved te mal khazati masi khanname khan solvent ya khazati. Hanetun molality mole over mass of solvent eju mass of solvent. Note that molality include quantity of solvent. Mal kaba quantity solvent kaba not solution. Solution amiteju. Molality has two advantage over molality. Molality ra advantage lama qabenyu molality. Advantage ni sada effect temperature irratti fi effect mixing irratti. Molal solution are based on mass of component. Marratun da molality massy component irratti da male volume irratti hunda jechuudha. In the sense mass does not change with temperature. Mass in temperature wajjin jijjiiramu molality wajjin jijjiiramu jechuudha. Mixing jechuun ammoo unlike volume ida jechuudha fakkaatu. Masses are adding mass isaan ni dabalama. Adding yeroo ni fi dabalame 500 grama one solution to 500 gram another does gives 1000 gram of final solution. Kana jechuun volume effect irratti hin qabu jechuudha. Yeroo ni fi maasii isaan lama walirratti dabalee exactly argannaa jechuudha. Kuma takka yeroo 500 wal dabalee jechuudha. For this reason molality is preferred term when temperature hence density may change. Yeroo ni fi density jijjiiramu temperature kana irratti jechuudha. In study of physical property know that in case of water gaasatti 1 liter has mass of 1 kilogram. 1 liter massi gram takasatti so molality in the molarity are nearly the same for dilute aqua solution. Dilute aqua solution kasatti mo wali dhiyaatudha jechuudha. Amma yeroo kana calculate the molality of solution prepared by dissolve 32 gram of calcium chlorate in 271 gram of water. Bishaan grama 270 takka keessatti yeroo 32 grama calcium chloride dissolve goonu molality mo calculate godhi jaa. Amma molality calculate godhuudhaaf jalqaba maal barbaanna molality wal qixanii ta'a mole over mass jechuudha. Mass of solvent. Yeroo kana molii barbaanna. Moliin calcium chloride yoo kana given mass 32 gram molar mass yoo molar mass nammoo calcium 40 inni kun ammoo 35 gisee kana 140 takka ta'a jechuudha. 140 takka gram. Isa kana yeroo ni fi walii firru meeqa ta'a? Isa kana yeroo fi walii firrurallee akkana yoo goone irra gaariidha jechuudha. Molality wal qixanii ta'a mole over molar mass jedhanii mole jechuun ammoo given mass over molar mass over molar. Isa kana yeroo kana
bifa A over B'tiin inni kun kana baay'isaa inni kun kana baay'isaa yeroo kana baay'isuu asuma jettaan mass of solvent kiilogiraamaan inni immoo giraamaan waan 270 takka yeroo kana 1040 duwwaa tuqaa 27 takka isa kana yeroonii fi isa kana waliin baay'iftee isa kana firtuu meeqa harkannaa takka tuqaa duwwaa 6 harkannaa jechuun moolaalitii isaa deebisaan isaa isa kana ta'a jechuudha. Exercise 2.9 How many gram of glucose must be dissolved in 556.3 gram of ethanol to prepare the 2.4 times 10 to the power of minus 2 m solution? Answer is must of glucose 2.43 gram. Verified guddaa isa kana verified guddaadha yoommoo verified guduu deebisaa waan jiruuf yoommoo verified guduu dadhabdan komentii jala nabeessaa an komentii jala isiniif hin kaayaa paartii itti aantu hanga walitti binutti nagaan turan isin jaa akkuma beekamu chaanala keenya like share subscribe godhuu itti fufaa akka nurraan dhaabbanne